Unemu. Tole, hashama harka fuudhee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti isin nagaa qabdanii baga ayyaana bara haaraa bara 2018 isin gahe. Barri kun bara nagaa, bara eebbaa, bara milkaa'insaa, bara badhaadhinaa isinii fi maatii keessan maraaf isiniif haa ta'u. Isiniin jecha baga nagaa dhuftani. Warri mana kanaaf haaraa taatan like, subscribe, share gochuun na jajjabeessaa isinan jedha. Tole, hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaan irra deebiin isiniif haa ta'u baga geessan isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoon kun keessattuu warroota mana dhaabbatan fi namoota kam gidduu wanti kun akka jiru jechuudha. Na waan kanarraa akka isin barattan abdii guddaan qaba. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Tole egaa asumaan gara viidiyoo kootan isiniif darba. Mucaa dhiiraatu jira jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Namni kun kaleessa galgala imoodhaan naa dawwalee waliin baay'ee haasaa turre jechuudha. Yoo xiqqaate wanta daqiiqaa 30 waliin haasofne jechuudha. Innaa iciitii isaa rakkoo mana isaa keessa jiru natti bee jennaan ani immoo maaliif muudannoo nama kanaarraa obboloonni koo baay'een isaanii warroonni biyya keessa jiran biyya alaas warri jiran baay'een isaanii muudannoo akkasii qabu. Mana eenyumaati wanti kun dhabamee hin jiru. Maaliif isaan immoo kanarraa waan tokko hin baratanii warri dhiphina akkasii qaban kanan jedhu yaada kana isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Egaa mucaan dhiiraa kun kan inni jiraatu Yaman jiraata. Saatii kanatti Yaman jiraata jechuudha. Innis akkuma nama tokko fuudhee daa'ima lama qaba jechuudha. Ilmi namaa jireenya jiraatu keessatti shamarranis ta'e dubartis ta'e chaalenjiin dhabu. Akkuma kanaan dura isinii haasaa ture chaalenjiin dhabu dhalli namaa kamiyyuu garuu chaalenjii sun keessa immoo kan darbuu danda'u eenyudha? Abbaa isaati chaalenjii sun keessa darbuu kan danda'u. Maali beektu? Rakkinni har'aa kun akka boru hin dhufne beekuun tokko sirra jiraata. Lammaffaan immoo wanta kaleessa dabarsite sun duubatti deebitee yaadachuu dhiisuu qabda. Sadaffaan immoo ani eenyu? Ani maalidha? Jettee of amansiisuu qabda jechuudha. Wanta kana goota taanaani jireenya kee kam keessattuu wanti si duubatti si deebisu tokkollee hin jiru. Wanna barbaadeessu yoo ta'e wanti barbaadeessu yoo godhame jechuudha. Kamuu taanaan duubatti deemuu hin dandeessu ati. Miknaatum ati ofii kee of beekta waan ta'eef ofii keetiin of beekta. Egaa mucaan kun kan inni dhalate Arsiitti dhalatee guddatee nama kanallee maqaa isaa dha'uun barbaadu jechuudha. Namni kun na hordofa. Jechuudha. Garuu gizee biyya keessa jiru akkuma nama tokko shamarran biyya alaa kana turte fuudhee mucaan immoo mana magaalaarraa qabu wajjin jireenya eegalan. Gaa'ila sirrii fuudhee abbaan qabu namni kun haadha malee. Haati isaa immoo dhala isaatiin alatti immoo dubara 3 qabdi. Isaan immoo dubarri sun sadanuu biyya duubaa jiru. Isaan maa kanayyuu jechuudha. Kanaaf manatti ishii gargaaru jaartii kana malee dhalli isaanii kan ishii gargaaru hin jiran namni tokko jechuudha. Namni ishii gargaaru dhalli hin jiran dhalli ijoollee ishii kana jechuudha. Garuu ammaaf namni ishii bira jiru isa qofadha. Isa qofarraati kan ishiin gargaarsa eeggattu jechuudha. Egaa mucayittii kana akkuma nama tokko teessiftee haati mucaa kanaa fuusiftee. Isheenis egaa osoo beektee dhugaa isiniin jedhaan namni haadha isaaf kabaja laatu, namni haadha isaa jaallatu, namni haadha isaaf iddoo qabu, namni haadha kootti eenyumtuu hin darbiin jedhee yaadu jechuudha. Haadha ormaas akkasumatti ilaala. Dhugaa isiniin jedha. Ati haadha keef kabaja qabda taanaan haadha ormaafis akkuma sun kabaja qabda. Garuu haadha keef iddoon qabdu taanaan haadha ormaafis sanumaati iddoon qabdu. Inna mucaan kuni mana tokkotti galanii wajjin jireenya eegalanii hamma daa'ima tokko wajjin godhatanitti nagaa jiraatu. Jaartiin sin gargaarti wajjuma mana tokko keessa jiraatan. Manni immoo kan ijoollee suntu mana jaartii suniif ijaaree yoo manicha bareecheef malee mucaan kuni biyya alaa waggaa 2 haa hojjettu iyyuu malee wanta ishiin fidattee dhufte homtuu hin jiru yookaan gahee mana sun keessaa hin qabdu. Garuu jaartii maal goote mana suni ishiidhaaf yookaan mucaa kanaaf farramteettiifi. Yaa duuba
Egaa ishinis maal gooti farramteef jechuudha. Mana kana farramteef. Jaalalumaan wajjin jiraatanii dhala tokko wajjin godhatan waan ta'eef farramteefi. Mucattiin kuni warri ishii warra abbaa seeraati. Yookaan nama qabdi manoota murtii keessaatii waan akkasii sirriitti nama qabdi. Mucaan kun immoo jaalalaan wal jaalatanii walitti dhufan malee duuba isaa homtuu hin jiru. Yookaan namni akka abbaa akka wasiilaa minhaamni ta'ee nama kana gargaaruu danda'u hin jiru jechuudha. Gaafa kana jaartiin jaalala isaaniif qabdurraa kan ka'e farramtee fi akka isaan wajjin jiraatan waan hin barbaaddeef farramteef. Gaafa kana dhumarratti maal gooti beektanii? Manni farramamee ka'ee ji'a 5 bichee nagaa wajjin jiraanneedha. Ji'a 5 qofa nagaa wajjin jiraanneet gaafa kana maal gooti? Jaartii yeroon ani manaa bahutti ifachuu, nyaata dhoowwachuu, fuula gaariitti agarsiisuu dhiiftee jedhe. Bakka wanti haadha dhiiraatiif godhamu hundumayyuu bakka ilaalchi ishiin qabdu walumaa galatti ilaalcha badaadha. Ilaalcha badaa. Yeroo nani galummoo akka jaartii kana ankabakkabdee nyaata sirriitti laattee fi bakka jaartii uffata jijjiirsiftee ta'e garuu jaartii boohaa wal jedhe guyyaa kana. Kan hojjechuun malee fa'aa hojjette. Dhageessanii kuni dhugaa dubbachuu fi iddoo baay'ee jira wanti kun. Yeroo tokko dhiira qofa miti hamaan. Yookaan dhiira qofatu maatii kee jibba miti. Dhiira qofatu haati kee fi abbaa kee jibba osoo hin taane. Already irra caalaan shamarra irratti wanta akkasii kan raawwatu jechuudha. Kun immoo maaliif yoo ati haadha keef kabaja laatte akkasuma haadha namaaf waan kabaja laattuuf jechuudha. Gini osoo beektee haadha dhiiraa irratti haadha jechuun gatii haadhaa abbaa beekutu beeka. Godhamuu qabu waan akkasii. Sinii gala miti ta'uu qabu. Jaartii isa boohaa waltee fuula dhiqattee diraamaa tokko laalee dhugaa waaqa sanatti fakkaate jechuudha. Namichi haasa'u kun jechuudha. Akkasittiin bakka jaartii saaqaatti gaafa kani jaartiin natti himuu jammartee jedhe. Ishiitti aaruun jammareedha jaartiitti. Sinii galee jaalalli isaa lamaan gidduu jiru. Mucaa fi intalli kun sirriitti wal jaalatu. Yeroo mucaa bira jirtu haadha kanan akka bakkabdi. Gaafa inni xiqqoo zoor jedhe wani goote jechuudha. Gaafa kana mucaan haadha taaruu jammara kan. Haadha kootan aaruu jammare. Jireenya koo diiguuf moo maaliif jedhee bakka waa meeqanti dubbadheen. Guyyaa meeqaa of ajjeesuufis jaartiin qorichas dhuguudhaaf guyyaa meeqa ofirraa murteessiteet qabamte jedhe waaquma oolchitu jechuudha. Dhugaa isiniin jedhe. Otoo har'a jaartiin kun waan tokko taate eelaa bara baraate jechuudha isinii galee. Gaafa kana macarrashaa irratti erga atis na amanuu dadhabdee ergaa isheenis akkas na gootee dafiitiin ijoollee kootti naa bilbilee gara ta'etti na sassaabii jedhee itti dubbadheen. Amma koo ishiidhaan intala gaafannaan akkam eessatti na kana godhee jettee jaartitti gigim jettee dubbatte. Amma mucaan tokko jabaatee mucaan lammaffaa garaatti baatte. Amma gaafa kaan naa gamnaananii akka nama manaa bahutti otoo jaartitti isin himiin ishiittis otoo hin himiin uffata koo uffadhee maal jedhee sanaan dhaqee qumsaatinii jira. Qumsaatinii duuban dhaabbadhe. Nam tokko nan argine. Akka isaaniitiif deemaniiru si'an jedhe. Ishiin koo barri itti baatee na lallaalteet fagaachuu koo laalteet nama ajaa'iba garuu dhugaa waaqa shamarran akkamitti akka jirtu jechuudha. Ani fagaachuu koo lallaalteet ishiin jedhe deebiteet mi'a madabbaramee jiru hunduma isaa gadi kurteet dhiqaa jettee waamtee jedhe. Dhiqxa jedhe jaartiin. Gaafa kana immoo qursii qopheeffattee ofii ishii gittimitti gootee nyaatte. Hamma kana ishiin alarraa mi'a dhiqxe. Qursii nyaanne barii wajjumaan kaane. Alarraa mi'a dhiqxe. Wanta jaartiin naan jettu hunduma ilaalee irratti ilaaleen gaafa lammaffaatti deebi'ee akkasuma godhee gaafa sadaffaa irratti teessiseen wanta ati gochaa jirtu kun sirriidha. Si baasaa wanti kun ati haadhan qabdu haadha kee hin jaallattu maaliif akkana goota haadha koo jedhetti dubbadhe. Ishiin koo akkam akkana naan jetta kan jettu waan tokko osoo hin dubbatin mucaasa sun garaatti baatti mucaasa sun fudhattee warratti baate warratti deemte kana caala dhaqxee na himatte. Dhugaa rabbii shamarran garaa jabummaa dhala namaa gaafa kana dhaqxee gaafa ishiin na himattu
Gaafa kana gaafa ishiin na himattu manni murtii waan tokko maalitti wal loltan maal rakkatan hin jenne ilaala dhala namaa fi wanta birrii nama hojjettu garuu yeroodhaaf wanti hundumtu malee wanti dhugaan sinin jedha lafa kanarratti hamma jiraattu keessatti ati ilma namaatti yoo dabde yookaan ilma namaarratti waan hin taane yoo hojjette gatii kee tokko lama jettee fudhatta dhugaa rabbii. Manni murtii birrii quubsanii otoo sana kana hin jedhin garaatti baatti harkatti baatti waggaa lama biyya alaaraa hojjechaa turte birrii sirratti ergaa turte halaqee kan ishiiti qabeenya ishiiti meezoo tokko tootti hin baasiin meezoo tokko too keessaan fudhatiin akkatti harka koo duwwaa shaanxaa koo fi haadha koo uffata ishii qabadheen keessaa ba'e manicha keessaa isinii galee dhugaa rabbii waan nama gaddisiisu gaafa kana keessaa baheen gara ittiin galagalu dhabee dhaqee mana kiraa fudhadheen teenya jedhe wajjin obbolaa kootti bilbileen obbolaan koo hundi isaanii akka manni farramame akkamimmoo erga farramame immoo dursaamnitiidhaaf akkamitti gargar bahuu jedhanii hundi isaanii bilbila ziggodhanii cufatan jedhe waggaa baay'eetti dhamaanedha. Gaafa isaan bilbila cufatanii waan godhu dhabeenis dhaqee mana kiraa fuudheen mana kiraa teenyee jaartii faan shi'a 1-7 ishii bira taa'een karaa baariitiin dhufee yaman galee. Dhufee yaman galeen mucaa sun ishii achuma manuma sun keessatti deessee dhufee ji'a 7tti lafa bite jedhe. Gaafa ji'a 10ffaa mana dhoqqeedhaan irratti ijaareen galeen jaartiitti gasheen aseessee deebi'e. Deebi'een waggaa 2 hojjedhee tanan gaafa ani nan gala jedhee biyyatti bilbilu manni irratti diigame karaan irra baheeti ilaalaa ilma namaa carra kanaaf yoomiyyuu taanaan namatti hin gafiin miidhami malee ati nama miidhi dhugaa rabbii gaafa nani galuu manni irratti diigame gaafa duraa immoo manni murtii dhala koona guddifadha akka inni na bira hin geenye jettee maal jettee waneetti waan ta'eef akkana dhala sun garagalee illee ilaalle garaan koos baay'ee na cite waan ta'eef akka ishiitti ilaala dhala sun jedhe. Mana irratti diigame wanni tokko tooshidhaan hafin akka jirutti karaa irraa fudhatee deemee bakka baay'ee rakkattee amma akkasitti hansaaqaqaarte hundumtuu galagalee xireeffatee meeqanatti bilbilaa olti guyyaa kana akkana godhee bilbilicha jalaan kaasudha. Inna maal isiniin jechuun barbaade seette man simmee dhibaabba mucaan taphachiisaa sumaan immoo manni akkasii kuni wanta akkasii kun mana nama hedduu jira. Keessattuu dubartiin tokko mucaa dhiiraa fi ijoollee wal fuudhan faana jiraatte taanaan bakka isinii galamte yeroodhaaf malee yeroodhaan boodatti jijjiiramti. Wayin ishiitu gaarii ta'uu danda'a ta'uu dhiisuu danda'a wayin mucaa ittiitu gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf waan akkasii sirrii miti dhugaa isinii nan jedha. Inna maal barattu kanarraati isin mee osoo waan akkasii isin qunname maal gootu dhugaan ulfaata. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti jechuudha yoomiyyuu taanaan ilma namaa irratti gifii hojjechuu hin qabu. Fakkeenya haati isaa nama akkasii yoo taate gorsuu nama koo jaalalaan qabde taanaan nama miti bineensa faana yoo jiraatta jaalalaan qabde taanaan nama sigalee bineensa faana yoo jiraatta. Kanaaf namoota akkasitti jaalalaan siqanii wanne jechuudha. Otoo fakkeenya haati isaa yoo hamtuu taate haadha isaa ofitti qabuudha malee dursa mucaa sun dura haadha isaatu argame. Osoo haati isaa isatti hin dadhabne isan guddifne mucaan kun har'a bareedee fuula ishiitti miidhagee mushurroo ta'ee ishiin fuudha. Eenyu keeziin duuba jiru gahee kana hundumaa kan taphate haadhittiidha. Kanaaf yeroo kamillee taanaan yaa warra sagalee koo dhageessanii yeroo kam taanaan dubartii haadha keessaa taatu haadha ormaa isaa taatu dubartiitti garaan jabaatiin dubartii keessattuu dubartii taatee dubartiitti garaan jabaatiin wanta si quunnamu hin beektu amma kaatteessa malee akkamitti akkan ka'u hin beekamu. Kanaaf dubartiitti garaa jabaachuun gaarummaa isaa xiqqaadha. Keessattuu haadha dhiiraatti ani garuu natti fakkaata waan akkasii natti hin tolu naan already hin barbaachisu inni kun. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti dheeresse dhiifama naaf godhaa turtii gaarii naaf qabaadha.